هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشما harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota feesbuukii kootirraa salaamtaan tiyyaa kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan sinaageessu akkam nagaa fayyaadhaa jirtu alhamdulillah nagaa kooti egaa bakka jiraatanii yeroo kanaan isin ga'e jechuudha. Egaa viidiyoo irraa kana keessatti jechuudha haala WhatsApp tokkorraa haga afurii fayyadamnu ilaalla tahaa jechuudha. Na faaratudha na hordofaan jaa jechuudha. Egaa WhatsAppiin harka qabadhee isiniif dhiyaadha. WhatsAppii haalaan bareedaa ta'e jechuudha. WhatsApp kaduraani sanirra jechuudha halkanii guyyaadha jechuudha garaagarummaan isaati halkaniif guyyaa haa garaagarummaa isaa ni beektu jechuudha baay'ee tokko garaagarummaa qaba jechuudha siitingii isaa tokko tokkoon keessa galayoon isin argisiise baay'ee tokko isinitti tola anattillee baay'ee tokko natti tolee isinittis akka tolu abdiin qaba jechuudha baay'ee tokko dhibbaan dhibbatti jechuudha fudhatama qaba jechuudha halkanii guyyaadha jechuudha kaduraanitiin kanaaf WhatsAppiin kun iPhone irratti isin dalaga jechuudha warra iPhone qabdanis rakkoon qabu jechuudha Play Store keessa ni galtu jechuudha. Egaa yeroo haala kanaan Play Store keessa galtan jechuudha bakka Google Play kana irratti jechuudha WhatsApp Plus ni barreessitu jechuudha. Egaa yeroo haala kanaan WhatsApp Plus ni barreessitan Plus Messenger WhatsApp Messenger ammallee Abu Saddam kan jechuudha WhatsApp fakkii profailii WhatsApp jira jechuudha lama jira jechuudha. Asirratti diimaa fi kan jala kun maal jedhama rungaa deemu akkasuma fakkaata. Garuu hundaafuu kan profailii lamaa kana jechuudha Abu Saddam kan kana daawunloodii godhatu jechuudha. Anamoon daawunloodii godhee qabuuf open maratan kilik godha jechuudha. Yeroo open irratti kilik gootan waa saayitii isiniif bana jechuudha waa saayitii isaanii isin gasha ni obsitu jechuudha. Waa saayiticha akka nu bana jechuudha xiqqoo waan wifi kee xiqqoo da'iifaa ni obsina agasitti. Egaa haala kanaan waa saayitii nuuf bana jira jechuudha asirratti akkuma argitan fakkii WhatsApp afurii isiniif fida jechuudha. Gadira deemtu jechuudha asirratti arabii fidaan arabii baay'inaan hin beeku hundaafuu gadira deemtu gadi yeroo deemtan jechuudha aga as keessatti jechuudha asirratti akkuma argitan WhatsApp Plus kan jennu jira ammallee WhatsApp GB ni jira kaaffee tan buufachuu dandeessu jechuudha kan lamman keessaa WhatsApp Plus fi WhatsApp GB ni jira kanaaf ani immoo kan dhibbaan dhibbatti sirriitti na tole jechuudha sirriitti yaane kanas tole WhatsApp GB kana buufattu jechuudha. Asirratti kilik yeroo gootan haala kanaan English ka jedhu dhufa jechuudha asirratti no barreeffama xiqqoo diimtuu jechuudha asirratti English ka jettu na kilik itti gootu jechuudha. Achi booda haala kanaan ammallee WhatsApp isiniif banaa jechuudha. Yeroo haala kanaan WhatsApp isiniif bane arabiidha ammaas kunis kana dubbisuun danda'u gadirra deemtu hundaafu yeroo haala kanaan gadirra deemtan fakkii lama filadhu isiniin jaa jechuudha Android dhammoo mobaayilii keessan iPhone isiniin jaa yoo iPhone ta'e iPhone filattu yoo Android ta'e Android filattu jechuudha Android kan harka mirgaa kana irratti kilik gootu jechuudha ammallee yeroo lamataa kilik irratti gootu jechuudha ammallee haala kanaan barreeffama diimaa isiniif fida jechuudha arabii kana jechuudha maalee shanii sirriitti san dubbisu jechuudha kanaafuu arabii kana irratti kilik gootu jechuudha. Egaa haala kanaan daawunloodii ta'uu eegala jechuudha. Asirratti akkuma argitan amma daawunloodii ta'aa jira jechuudha. Yeroo daawunloodii ta'ee isiniif xumure jechuudha. As keessa gonkumaa yuuni baasu jechuudha. Yeroo haala kanaan baatan maay faayilii keessa ni galtu jechuudha. Maay faayilii jechuun kun kana asirratti kilik gootu jechuudha. Achi booda jechuudha daawunlood kan jedhu kanarratti jechuudha asirratti kilik gootu jechuudha. Achi booda jechuudha kun WhatsApp jiib kan jedhu kana jechuudha asirratti kilik gootu jechuudha. Achi booda settings ka jedhu irratti kilik gootu jechuudha. Achi booda our search ka jedhu irratti raayitii itti guutuu jechuudha kanarratti. Okay kilik itti gootu jechuudha. Achi booda install ka jedhu irratti kilik gootu jechuudha. Haga install godhaa ibsinu. Egaa haala kanaan install nu ta'ee jira jechuudha amma danii fi open nu fida jira open irratti kilik gootu achi booda jeetee eenyumtu WhatsApp banatu ni beeka achi booda continue kana kilik itti gootu as booda allow ka jedhu kana kilik itti gootu asirratti waan xiqqoo settingiin jijjiirameef jechuudha kanaafuu warri mobaayilii keessan haala kanaan settingii jijjiiramee sineesh jechuudha furmaata isaa yeroo muraasa yookiin guyyaa muraasaan booda viidiyoo waa'ee isaa post sinifan godha jechuudha obsaan eeggadhaadha ala kulli haal
achi booda jechuudha agree and continue kan kana klik itti gootu achi booda lakkoofsa naqxan jechuudha biyya jirtanii waliin fakkeenyaaf kan amma Saudi Arabiyaan jira Saudi Arabia sorry Saudi achi booda jechuudha lakkoofsa keessa naqxu jechuudha amma fakkeenyaaf lakkoofsa kiyyaana qoni achi booda jechuudha xiitaan klik itti gootu achi booda eenyuun kilo WhatsApp banatu ni beeka jechuudha okay klik itti gootu continue kana klik itti gootu allow kana klik itti gootu jechuudha ammallee waan xiqqoo settingiin jijjiirame jechuudha egaa haala kanaan koodii isiniif erga jechuudha koodii naaf erga jedhamu koodichi itti aanaqu jechuudha okay koodichi meeqa 45217 achi booda haala kanaan isiniif bana jechuudha amma haala kanaan nuuf bana jira jechuudha maqaatti barreessine fakkeenyaaf achi booda next ka jettan klik itti goona continue klik itti goona okay klik itti goona jechuudha haala kanaan banamee jira jechuudha amma asirratti akkuma argitan banamee jira jechuudha egaa settingi isaa immoo isin argisiisuudhaaf akkuma argitan amma daqiiqaa 7 ta'ee jira daqiiqaa 7 sekondii wayii settingi isaa dhibbaan sirriitti isin argisiisa jechuudha yeroo biraa viidiyoo waraabeeti settingiin isaa baay'ee tokko namatti tola jechuudha isiniif galee sagalee namni yeroo isiniif erge yoo akka namtichi biraa akka dhaggeeffate hin beeksifnees akka barbaadan jechuudha akka barbaadan isiniif ta'a jechuudha isiniif galee hundaafuu haala ta'e isin argisiisa yeroo biraa jechuudha yeroo biraa viidiyoo waraabeetan isin argisiisa hundaafuu haala kanaan WhatsAppiin kun WhatsAppii haalaan bareedaa ta'e buufattanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha ilmaan Oromoo isin jaaladhaa isin kabajaa viidiyootti ilmaan Oromoodhaaf sheerii godhuun dagatan jechuudha inni beektanii inni isin beekne barsiisuu qabdan jechuudha sheerii godhuun isinittiin ulfaatinan jaa galatoomaa halkan gaarii waan hordoftaniif